Oromia Broadcasting Service. Nageenyi keenya kan kabajaaf kan jaalalaa bakka jirtan maratti isin qabu daawwattoota televiizyinii OBS. Qophiin falannaa torbanitti yeroo kana kan isin bira ga'udha. Dhukkuboota baay'ee nama yaaddeessaa jiran keessaa tokko dhukkuba tiruudha. Gaafa nama tokko qabanii turte mamii booda irratti mul'atu mallattoolee akkamii immoo agarsiisu? Mallattooleen dhukkuba tiruu kun bakka lamatti qoonna. Kan atattamaan mul'atan fi kan turanii mul'atan jennee bakka lamatti qoonna. Parsantiin 70 kan ta'an turaniitu mul'atu yeroo sanatti mul'atan. Warri yeroo sanatti mul'atan immoo acute warra jennu mallattoolee akka ol guuraa, qaama gubaa, bifa ijaa fi gogaa irratti bifa keelloo ta'e arguu, garaa dhukkubbii, akkasuma immoo qaama gogaa isaanii kana keessa hooksisuu, baay'ee hooksisa. Bifti isaa kun keelloo ni fakkaata. Akkasuma immoo bifa ol guuraa kana bifa mallattoolee sammuu kan jennu amala dhabuu, haalli hirribaa isaanii ni jijjiirama. Isaan kanadha. Yeroo gara jalqabaatti acute phase kan jennu. Chronic phase yookiin immoo kan ture dhukkuba tiruu kan ture yeroo jennu immoo mallattoo mataasaa qaba. Mallattoon kan ture kan jennu kun isaanis bakka akkamitti qoonna? Kan ture kanaaf kan ture immoo seelonni tiruu kun miidhamanii seelota gargaartuu kan jennu support kan jennu bifa coomaa fi bifa gonaaddisa ta'een bakka bu'u. Yeroo kana faayidaan isaanii xiqqaata. Wal xaxamaa dhukkuba tiruu yookaan complication of liver disease kan jennu sana argachuu ni jalqaba. Isa xaanee kan jiru immoo decompensate dhukkubni tiruu kan duubatti deebi'uuf kan duubatti hin deebine jennee immoo achitti qoonna. Kan duubatti hin deebine jechuun yeroo yaala gooneyyuu tiruu kana duubatti deebisuu hin dandeenyu jenna. Isarraa darbee immoo gara kaanseriitti ni jijjiirama. Dhukkubni tiruu kun. Isaan booda sadarkaa dhumaarra ga'a. Yaala dhukkuba dhibee tiruu kana keessaa inni sadarkaa dhumaarra jiru yaala tiruu jijjiiruuti. Biyyoota gurguddatan keessatti ni gaggeeffama. Mallattooleen inni gara boodaatti dhufu kun immoo maalidha kan jedhu ilaaluuf mallattooleen ammasiin jedhe kanarratti harmii warra dhiirota yoo ta'an harmi isaanii ni guddata, cidhaan isaanii ni xiqqaata, garaan isaanii ni dhiitaha, miilli isaaniis akkasuma ni dhiitaha, bifa keelloo kan ta'e ni qabaatu ija isaanii irratti fi gogaa isaanii irratti. Yoo irra darbee sammuun isaanii tuqe immoo warra ammasiin jedhe kana hirriba dhabuu, haasaa wal hin fakkaanne haasa'uu, of wallaaluu, wanneen kun dhufu. Xannachoonni gurra keenya jala jiran kun ni dhiitahu. Mallattoolee akka kanaafidha. Mallattoolee wal xaxiinsa sanarraa dhufan keessaa kan biraan immoo afaan isaaniitiin dhiiga hooqisu. Afaan isaaniitiin dhiiga hooqisu akkasuma karaa bobbaa isaanii dhiigni gurraacha tokko tokko ni ba'a bobbaa waliin. Kun akkamitti qaxama yookaan immoo complication kan jennu sana yeroo tiruun tokko tiruun seelonni bu'aa qaban sun seelota gargaartuu kan biraatiin kan akka coomaatiin bakka bu'anii bifa gonaaddisaa yookaan kan cirrhosis jennu sanarra yoo ga'an ujummooleen achi keessa darban baay'eetu jiru. Dhiigonni qaama keenya gadi irraa fi nyaata nuyi nyaannu garaacha keenya keessatti erga bullaa'ee booddee kan nu fayyadu garaacharraa erga fuudhamee gara tiruu deema. Yeroo kana yeroo bifa gonaaddisa iskaar ta'an kun cirrhosis kan jennu kanarratti ujummooleen dhiigni jalqaba qaama keenya irraa gara achitti galu san ujummoolee dhiiga sana ni cufa yookaan ni dhiphisa. Yeroo kana ujummooleen dhiigaa sun dhiiga duubatti deebisu
dhiigni duubatti deebi'u kan ammoo ujummoo san ni bal'isa. Ujummoolee dhiigaa sun ni babal'atu. Irra caalaa karaa esophagus kan jennu ujummoo afaan keenyaa fi liqimsituu keenya keessa darbee afaan keenya qoonqoo fi garaacha wal qabsiisu dabarsituu jenna esophagus kan jedhu sana. Inni maal ta'a veenonni yookaan ujummooleen dhiiga deebisan achirra jiran ni bal'atu isaa booda ni tarsa'u ni dhumu. Yeroo kana dhiigni garaacha keessa galaa baay'ee dhiiga hooqisu. Sadarkaa baay'ee hammaatarra yeroo ga'u dhiiga hooqisu kanallee ni argina. Isa wajjin kan wal qabate qaamolee biraanillee dhukkuba mallattoolee dhukkuba kaleetiin mallattoolee dhukkuba onneetiin akkasuma mallattoolee infekshinii kan biraatiin illee yeroo itti mul'atan jira. Dhukkuba biraa namatti kakaasaa jechuudha. Eeyyee. Tole amma fakkeenyaa fi akkam fedhii nyaataa irratti maal fakkaata fedhii nyaataa cufuu irratti yeroo san wayiitu kan jalqaba fedhii nyaataa ni hir'isaa. Lammaffaa immoo nyaatuma inni nyaateyyuu bullaa'ee hin fudhatamu. Nyaata bulleessuuf kan gargaaru tokko keemikaalota hadhooftuu wajjin gara garaachaatti ba'an. Irra caalaa vaayitaamin K kan jennu kun isaa wajjin wal qabata. Qaama keenya keessaa gara garaacha keenya keessaa gara qaama keenya kaanitti fudhatamuudhaaf. Yeroo kana fedhii nyaataa hir'isuu fi kan nuti nyaanne immoo gara qaama keenya dhiigaatti otoo hin galiin hafuu sababa ta'a. Kanarraa kan ka'e mallattoolee hir'ina nyaataa baay'een isaan irratti mul'ata. Fakkeenyaaf maashaan isaanii ni xixiqqaata. Kan harka isaaniis kan qaama isaanii miila isaanii isaan kun ni xiqqaatu. Garuu sababa dhangala'oon qaama isaanii keessatti kuufatuuf sababii ujummoolee kanarraa kan ka'e ulfaatinni isaanii dabaluu ni danda'a. Malee hir'ina nyaataa mallattoolee hir'ina nyaataa isaan irratti ni argama. Ulfaatina garuu dabaluu danda'u. Ulfaatina dabaluu danda'u. Sababii dhangala'oon qaama isaanii keessaa dabaluuf malee sababa qaamni isaanii dabaleef miti. Rakkina. Rakkina mallattoo ittiin mul'atudha. Nam tokko iji isaa yoo bifa keelloo ta'e garaansaa yoo dhii ta'e miilli isaallee akkasuma yoo bobbokoke garaa dhukkubbii yoo qabaate tiruun mataan isaa guddatee bakkeetti kan mul'atu yoo ta'e mul'achuu danda'a jechuudha. Yoo qaban amma yeroo baay'ee yeroo hospitaala dhufan maal jedhu garaan koo baay'ee guddatee jedhanii dhufu. Tiruun maal akka ta'e wallaalan jechuudha. Garaan koo baay'ee guddatee dhufu ol guura jedhu inna kun na guba jedhu mallattoolee kana beeku. Yeroo kana maal godhu namoonni mallattoolee amma jedhaman kana beekan turuu ta'uu isaa ni shakku. Ammallee hospitaala yoo dhufe hanga qorannoowwan barbaachisuu godhamutti tiruudha jedhanii itti himuun ni ulfaata. Garuu tiruu ta'uu isaa shakkuu ni danda'u isaaniiti. Dhukkubni kun utuu nama hin qabin malli ittiin irraa of eeggachuu danda'an jira? Maal jibba? Dhukkubni tiruu kun maal akkamitti ofirraa eeguu dandeenya? Isa jedhu ni danda'ama. Kanneen dhalootaan wal qabatan sana ittisuun hin danda'amu. Irra guddaa kanneen amma mul'achaa jiran kanneen infekshin vaayirasii tiruu kanneen jennu kanii fi kan alkoolii kana ofirraa ittisuun ni danda'ama. Yeroo ammaa kana namoonni miiliyoona 400 ta'an dhukkuba kanaa qabu. Akka addunyaatti? Akka addunyaatti. Daataa dhaabbanni addunyaa Januaarii 28. Dhaabbanni fayyaa addunyaa? Dhaabbanni fayyaa addunyaa jechuun Januaarii 28 kan ammaa kana guyyaa dhukkuba vaayirasii tiruu jedhameetu kabajamaa jira. Gabaasa inni godhe kanarratti kana keessaa persentiin 95 vaayirasiin kun yookaan dhukkubni kun isaan keessa jiraachuu isaanii hin beekan. Qoratamanii jechaadha. Kuni maal agarsiisaa? Dhukkuba kana ofirraa ittisuuf of qorachiisuun barbaachisaadha. Of qorachiisanii yoo dhukkubni kun isaan keessa hin jiru ta'e irra caalaa namoota dhukkuba kanaaf irra caalaa qabuuf carraa qaban fakkeenyaaf ogeessota yaalaa warra hin jennu namoota immoo warra akka walqunnamni saalaa daangaa hin qabnee fi biyyoota bakkee kanatti
walqunnamtii saalaa wal fakkaatoo irra caalaa walqunnamtii saalaa yeroo jedhamu harka caalaansaa homosexual dhiiraaf dhiira adda baasee dhiiraaf dhiira jedha qorannoon tokko isaan kun qorannoon godhama yoo isa kanarraa firii ta'anii bilisa ta'an kittibaan ni laatamuuf kan amma jedhee kan jalqabaa isa walitti tokko akkasumas isa boodammoo ji'a ja'affaatti ni laatamaaf kanaan dhukkuba kanarraa of ittisuu danda'u. Waan of harkaa qabnuun immoo tokko walqunnamtii saalaa daangaa hin qabnerraa of eeguu dhangala'oo qaamaa kan nama qoratamee hin beekamne tokkorraa of eeguu namni dhukkuba kanaa qabu tokko immoo nama biraatti akka hin dabarreef qusannoo gochuu qaba. Akkamitti bifa walqunnamtii saalaarraa of eeguudhaan dhangala'oo qaama isaa keessaa ba'uun of eeguudhaan akkasuma immoo koondeemii fayyadamuu namoota akka isaatiif maatii isaatiif barumsa kennuun haala kanaatiin ofirraa eeguun ni danda'ama. Kanneen yeroo dhalatan haadharraa fudhatu jenne kan immoo bifa talaalliin yeroo baay'ee hospitaalaa fi buufata fayyaa tokko irratti qorannoon godhamaan bara otoo qophiin ta'iin hafuurraa kan ka'e yeroo mucaan dhalatu tokko kittibaan tollaatamni yeroo tafu iddoo tokkotti yeroo baay'ee ni mul'ata. Kana ogeessonni yaalaa itti gaafatamummaa fudhatanii qophii gochuudhaan carraa mucaa dhalate kanaa eeguun ni danda'ama. Alkoolis bifuma kanaan akkuma jalqaba dubbadha alkooliin miidhaa qaba. Hammaa fi yeroo dheeraa hammaan barbaachisaniin oliif yeroo dheeraaf yoo fudhanne iddoo addunyaarraa kana torbaffaa geessuudhaan toroffaarra jira. Keessumaa baadiyyaa naannoo biyya keenyaa keessatti jechuudha. Iddoo dhugaatii akkasii fayyadamnetti illee dhukubni kun babal'ataa jira. Namoonni baay'een immoo ergi gara mana yaalaa dhufanii kan isaan ofirratti argaa jiru dhibeen kee akkas jedhanii waanuma yaadan dhukkuba akkasii ta'uun akkas ta'uun afuu jedhaniitu ilaalu. Malee amma baadiyyaatti gadi bu'ee dhukubni kun babal'ataa jira. Tarii isaan jarreen akkasii kun immoo maalirraa saaxilamu? Durumayyuu dhukkubni kun biyya keenya keessatti yeroo baay'ee abbootiin maal jedhu dhukkuba sabbata waaqayyoo jedhu yeroo baay'ee sababa ija laalanii jechaadha. Yeroo baay'ee immoo akkuma sitti mallattooleen isaa persentii 70 otoo mul'atiin turuu jenneera. Sababa kanaaf namoonni dhukkuba kanaan qabaman of eeggannoo gochuu hin danda'an. Sababa kanaaf bal'achuu danda'a. Lammaffaa immoo namoonni namoota dhaabbanni fayyaa addunyaa jedhe kana keessaa 95 of hin beekanii jenneera qabaachuu isaanii. Kanaaf uummanni baadiyyaa keenya keessa jiru uummanni keenya yoo qoratame hin beekne ta'e ammayyuu carraa inni uummata biratti dabarsaa jiru bal'aadha jechuudha. Uumamuma dhukkuba kanaati. Dhukkuba mallattoonni kan inni agarsiisuu danda'u erga gara dhumaarra ga'ee turuun baay'ee miidhame sadarkaa biyya keenyaatti hamma fayyisuun hin danda'amne erga ga'eeti. Sababa kanaaf yeroo baay'ee dhukkuba sana qabatanii daddabarsaa turanii booda waan dhufaniif to'achuun baay'ee ulfaata guutummaatti. Garuu mallattooleen kun namoota irratti argaman irratti namoota kanaaf saaxilamoo ta'an irratti yoo hojjetame hir'isuun ni danda'ama. Dhukkubni kun sanyiidhaan hin darbaa? Sanyiin hin darbu. Kana amma siin jedhe haadhi tokko yoo qabaatte karaa dhiigaa sana darba. Karaa walqunnamtii dhiigaa. Abbaan immoo karaa abbaarraa ilmatti darbuuf carraan jira. Qorannoon akka jedhutti ispermii kan jennu kuni dhangala'oo qaama namaa keessaa tokko baariisuun keessa jiraachuu danda'a jedha. Garuu inni carraan ni dabarsu ragaan ni dabarsa jedhee gargaaruun jiru. Garuu abbaan tokko mucaa isaa wajjin walqunnamtii yookaan immoo wal tuttuqqii baay'ee godha haga wajjin jiraatutti. Wajjin taphachuu maaltu jira? Wajjin taphachuu, wajjin nyaachuu, dhangala'oon qaama isaa ishee tuquu, dafqa isaa mucaa sana tuquu, haalonni tokko jiru. Karaa kanaa gara mucaa sanaatti dabarsuu ni danda'a abbaan sun. Kanaaf karaa kanaa darbuu danda'a malee sanyiin hin darbu jechuudha. Sanyiin hin darbu. Kunumtiyyuu sadarkaa qabu. Vaayirasiin turuu kun ni darba kontaaktii yookaan wal tuttuqqiidha kan jennu sadarkaa qaba. Sadarkaatti darbuu danda'u warra nama siin jedhe sana qorannoon laalamu. Antiboodii
vaayirasii turuu baakan irra keessaa fi kan keessaa fi DNA kan jennu kun jiru isaan qoratame yoo isaan yeroo sana jiru ta'e vaayirasiin sun baay'achaa jira carraan dabarsuu qabu jennee murteesse. Garuu isarra yoo darbeera ta'e baatanii ma turu malee yeroo dabarsan hin jiraatu. Walumaa gala kanatu afee jiraatu kana godhame kun gaariidha jettanii akka ogeessaatti akka dhaamsaatti kan nu laattan xumura irratti. Wanti godhamuu qaba jedhu ergaan dabarsuu barbaadu dhukkubni turuu dhukkuba amma kana baay'ee mul'ataa jiru waan ta'eef namoonni dhukkuba turuutiin qabamanii jiran ofii isaaniif of eeggannoo gochuu ofii isaanii mana yaalaa deemanii yaala yeroo baay'ee dhukkuba turuu kana namoonni baadiyyaa keenyaa qaban yeroo muraasa dhufu hordofii isaan godhan baay'ee xiqqaadha. Sababa kanarraa kan ka'e sadarkaa duubatti deebi'uu hin dandeenye kanarra erga ga'anii yoo dhufan baay'ee miidhamu. Garuu jalqabumaa kaasanii yoo dhufan mallattooleen sababii xaxama dhibee turuu kanarraa dhufan kana to'achuun hir'isuun waan danda'amuuf isaan hordofii mana yaalaa qaban cimsanii yoo itti fufan kan biraa immoo namoonni dhibee kanaaf saaxilamoo ta'an yoo of qorachiisanii talaallii isaa fudhatan dhibeen kun carraan daddarbuusaa baay'ee xiqqaadha. Akkasuma irra caalaa ogeessonni fayyaa yoo fudhatan baay'ee filatama. Maaliif nama tokko dhukkuba kana qabu hojii yoo kontaaktii yookaan wal qunnaman yookaan wal tuqan dhangala'oon qaama sanaan nama biraatti carraan dabarsuu isaanii baay'eedha. Nama biraa baay'ee qaba yookaan immoo walitti dhufeenyi isaan danuu waan ta'eef akkasuma xiyyeeffannoo guddaan kan hojjetamu qabu daddarbii haadholii irraa gara daa'immaatti kan jedhamu kanarratti irra caalaa qorannoon haadholiin ifaa hordoffii gochuu qabu. Yoo wanni kun mudate da'umsa duraa ogeessa yaalaa wajjin haasa'anii talaalliin kun akka isaaniif qophaa'u. Yeroo baay'ee talaallii lamatu jiru. Active and passive kan jennu san tokkollee yeroo baay'ee ni argama iyyuu. Inni active jennu kun passive jennu kun hin argamu. Gara Finfinnee kanarraa fa'aa yookaan bakka hospitaala gurguddaarra jiru isaan kana yeroo akka isaan argaman godhanii mucaa dhalate kana baraaruun dirqama ogeessotaati jedhee yaada. Inni biraan kan alkoolii wajjin wal qabate irra caalaa hamma alkoolii fudhan madaaluun baay'ee barbaachisaadha. Dhukkubni turuu tokko immoo yoo walitti daddabalamaa deema ta'e fakkeenyaaf dhukkubni turuu vaayirasii baa fi caan wal faana jiruuf dhukkubni turuu vaayirasii baa fi dhukkuba turuu alkoolii wajjin jiru dhukkubni turuu cooma wajjin wal qabateef alkoolii wajjin jiru yoo walirra baay'ate sadarkaan itti turuu sana miidhaa deemuusaa baay'ee guddaadha. Coominni dhukkuba turuu fiduu danda'a jechuudha. Cooma jechuun namni caalaa dubartoonni irratti mul'ata. Turuu keessatti coomni kuufamaa deema. Yeroo kana immoo seelota turuu kan jenne isaaniin bakka bu'a. Isaa booda gara sadarkaa warra nama hin jedhetti gara siiroosis kan jedhetti deemu. Gaafuma qaamaan furdatan achittis kuufamaa deemaa jechuudha. Furdina jechuun baay'ina coomaa jechuudha. Achi keessatti kuufamaa deema. Irra caalaa shamarran keessatti baay'ee mul'ata. Innaa warra kana yoo walirra baay'ate gosni tokko lama wal faana yoo jiraate dhibeensa baay'ee dabalaa deema. Fi amala inni mallattoo osoo hin agarsiisin turu akka mallattoo agarsiisu godha. Amala inni otoo dhukkuba xaxamaa hin mul'isiin jiru akka inni dafee dhukkuba xaxamaa mul'isu godha. Osoo kaanserii hin uumiin kan jiru ture turuun tokko daddafee bifa kaanserii akka inni itti jijjiiramu godha. Wal faana yoo jiraate. Kanaaf namni dhukkuba turuu qabu tokko alkoolirraa baay'isee of eeguu qaba. Walqunnamtii saalaa ofii isaatiifis namoota biraafis of eeggachuu qaba. Maaliif vaayirasiin biraa akkasitti hin dabalamne. Akkasuma namoonni dhukkuba HIV jennu kana qabanis carraan isaan dhukkuboota kanneeniif saaxilamuuf qaban guddaadha.
fakkeenyaaf vaayirasii HIV vaayirasii fi vaayirasii truucaa yookiin baan wal faana jiraatan carraan isaanitti dhukkuba tiruumiidhaan dafanii akka inni sadarkaa duubatti hin deemne yookaan bifa kaanseriitti jijjiiramu gochuuf lubbuun isaa namaa darbu carraa isaa baay'ee dabalu yookaan na rifachiisu. Kanaaf namoonni akkasiis of eeggannoo akkaataa amma dubbadhe kanaan of eeggannoo yoo godhan baay'ee filatama. Akkasuma immoo qorichi laatamuun jira yoo dhukkuba qaama qabaatan isa seeraan fudhachuu. Qorichi kun immoo miidhaa geessuu danda'a. Erga turuun faayidaa isaa dadhabe yoo laanne qorichi sun deebi'ee turuu sana miidhuu waan danda'uuf yeroon gara jalqabaatti yoo fayyadaman baay'ee filatama. Jalatooma maarree gaan daawwattoota televezyiinii OBS qophii falannaa. Qophiin falannaa keenyarraa akka ittiin faladhaa isin jedha. Fayyaan miidhagina fayyaati. Fayyaa miidhagina ta'uusaa kan beeku immoo fayyummaatti yeroo jiran osoo hin taane gaafa nama dhukkubsataa tokko arganii fi nama dhukkubsatee jiru sanatu fayyaa miidhagina akka ta'e bara. Kanaaf egaa dhibee tiruutiin akka hubanneef dhibee kana warri qabamtee jirtan immoo akkamittiin furmaata irraa argamuu danda'a kan jedhu Dr. Dirribaa wajjin gaaffiif deebii nuti gaggeessine kana fakkaata ture. Maarree fayyaan miidhagina keessan ta'e kun isinirraa addan bahee isiniin jechaa qophii irraa qabanne xumurraa galatoomaa Dr. yaada kana nu kennu keessaniif hedduu isin galateeffannaa. OBS Filannoo